ላችሁም እንዴት አላችሁ ማለት ነው። ቶሎ ተናግሬ ልወርድ ነው። ይሄ መኪና ማለት ነው የመን ላይ እኛ ነበርን። የመን ላይ ነው ይሄ መኪና ከዛሬ 3 አመት በፊት በኢትዮጵያ 2014 ምናምን ይሄ አደጋ የተከፈተው እና ሞሳብ እና ሁሴን ነበሩበት። ግን እነዛ ልጆች አሁን የት እንዳሉ አላውቅም። እና ይሄ መኪና አሁን አይደለም። ይሄ መኪና ሳይ በጣም ደንግጬ ነው የገባሁት። በጣም ይገርማል። ተቃጥሏል ነው የተባለው። የተቃጠለ መኪና ያው ሙቤኮ መኪናው ተቃጥሎ ነው። ሰውም አልሞተም። ሲጀመር ፍሬን ምናምን ተበጥሶ ይመስለኛል። ሰው ገጭቶ እረኛ ነገር ነው ማለት ነው የገጨው። ወንድ ልጅ ነው የተገጨው። እረኛ ነገር ነው። ሰው ገጨና ትንሽ መኪናው እንደመንደድ አለ እንጂ ይሄ መኪና አሁን እየተባለ ያለው ኢንፎርሜሽን አይደለም። እሺ ሙቤ ቴንኪው እና መሰግናለን። እሺ እና ብዙ ሰው ስለሚኖር ደግሞ አስገባሽ ቦታ ልልቀቅ። ኦኬ ቴንኪው። በጣም ይገርማል። መኪናው የቆየ ነው እየተባለ ነው። ነገሩ እየተጠመጠመበት ነው። ለራሴ ካልክና በጣም ሶሪ ነጋሳው ልትገልጭ ልፌራ ቃሊቲ ገለገለ በርባድ ነማ ካርዲና ጉቱና ቢያዳ ማልታ ዶላር ኮላ ይዮ ካርዲና ጉታ ወሬ አሜሪካ ጀተን ወሬ ካናዳ ጀተን ወሬ አውሮፓ ተን ዶላር ኮላ ንሴቲ ጀባቴ annama gadi beena gutunna be yon gadi be male real go tamundanda assalamu alaikum mubarak wa alaikum assalam ube namme nambe kadara wodingal jitto de namme do nambe kadara kuno jala enyunni no barre zaru jolembar quality work ejelam tu kana no barbada quality work ejelam tu kana no barbada quality work ejelam tu kana namni be ko yo julaate number ka jala send number okay 0020 la cosa ko baresta yiba jalaate duwa digdama kula tokko afutama torbatami sadi torbatami afur digdami lam my number 0020 11 40 73 7422 send card marcos la cosa que gala uno marcos la cosa que gafata mube la cosa mube na verga la era kuno la cosa ko naguta please naguta mati tan wala ban mati kaliterat akka mati qabamani tufi malit intalo romota intala dute indiadu jechu ma jechu da isi dagalanya miti police warri kandi gudan ne senu biya Europa da biya America da bakadati nu erga nagasa malar ka terufte ay muchan nda da de fenan fare ture muchan tiktok duran kabu tiktok brani namara fare tin sena de fe nan fare muchan mali muchan ni intala kana durbi saati san sunmo password asi migration dufani achi dimisa tumurre ne ta zebe turan sarachi inni kun immo nan dufa ala sound ma sanan be kade isuma tu duran nutti duras la mubarak aada micayyo duute jedi aada mucamma dufa jiru kana jedi angafa qutusuda okay no fidati maatiin qaba ilaa ijoolleen Oromoo akkasuma dhalattoonni naannoo Shawaa akka nu komanne maatiin tala kanaa guutuutti qabsiifna. Afaanii miti afaanii waan haasa'uudhaan. Maatii mucayyoo kanaa guutuu qabsiifne jennaan immoo kan du'e Oromoodha. Kan qabamu Oromoo maaliif ta'e kan jenne booddee. Dantaa keessan hin qabu. Hin deessitu yoo ta'e tala kan nu deessa. Tuffii maaliiti? mubarak yaaddu toofala jiru adda baasee micayyoo kanaaf yaaddu kana icciitii kana kan beekusi akka reenfi micayyoo kana argamu haa taasifamuun dhokatin waan sin dhoksaniif hin jiru. Lammaffaan immoo namichi dallala kan sin beeku hin beeku. Maatii reefa barbaadu. Reefa du'aa Haati babbaarreen fa barbaadanii du'ee jettaniitti himtaniittu micayyoo kana immoo hin argine. Kanaaf kallattii reenfaa nu qabsiisa. Namni lookeeshinii sii kenne kun namni lookeeshinii bakka micayyoon itti rukutamtee naa kenne jettee
ergite kun obsitaala kana akkamitti si dhoksee jedhamee gaafannaan kaleessa maannaan jedhan namni micayyoo kana wajjin rukutame nama micayyoo kana faana nama sadii namni lachanuu araba ture arabni sun har'a maal jedhan Mubaarak gaafa mana ganni irra dhufan tokko obboleessa laal arabni ganniitti bilbilee tokko obboleessa Itoophiyaa adara rabbi nama Itoophiyaa jedhan nama gasira ngachina suluma galchaan jenneen nama maqaawaa me qofa galchitu erga galchite tokkon galchaa tokkon buusa alatti nama maal diina na godha nama wajjin akkuma barbaadan ana wajjin diina na godha rakkoon qabu intala sanitti godha lammi intala sanitti share godha intala sanitti share godha please lubbuun intala isa warqee kana qabu oromtitti shawaa kan jettutti share godhaan oole marraa meeqa ishee sana ammoo qabu dhugaa rabbi ani dabsaa koo singalcha dhimmattan jira booddee singalcha ishee dhiifama nube akkam godhe ni haatanii bar ijoollettiin waan kana godhan ni haatanii bar intala kana warri beektan dabaltanii fidanu keessattuu ijoolleen shawaa silkii ishiin hojjetu telegiraamii waasaappi silkii ishiin hojjetu mubee silkii ishiin hojjetu silkii cufatteetti maal maa sheexana irraa dhalatte moo qophaa dhalatte gandan qabdu ijoollee shawaan beektanu intala kana Saudi Arabia warri beektan ijoollee shawaan fiddu moo fiddan mucaa kana dhoksuu beetanii tarii isiin kun haadha filadanuuti dallaala cimtuudha wana isiin sun immoo intala haadha hiyyeessaati kanaaf dhoksaartu jechuudha Saudi Arabia jirti ijoolleen shawaa dhageessanii ijoolleen shawaa warri waliin dhalattan warri beektan nuu dhiyeessaa dhiigan taloo baaftu garuu ganni maalirra dhaabattee hin dhuftuu jettee ati garuu ganni guyyaa dhufteetu gar mana gannitti guyyaa dhufteetu ani bilbila sinii kenna malee namicha sinii fiduu sin danda'u dhiyaachuu sin danda'u karaa barbaadan namicha immoo qabuu dandeessu malee hin beeku nan galchuu jettee diddee gasxii irraa buute. Okay. namichi immoo warri achi haa xumuratu malee yaan ofii kooti achi hin bahu waraqaa waan hin qabnee fi ani as baay'eetu hin bahu isaan immoo achi haa xumuratanii booda malee ofii kooti itti mul'adhu jedheedhan. jedhette dubartiinis cakkanteedhuma inni jedhe dubartiinis cakkanteedhuma dubartiin ati bilii nyaachuu eegaltee haa jennu laata dubartiinis garaa jabaattee maallaqa nyaachuu eegaltee dubartiin ati jennu wan diraamaan akkanaa eegala jechuudha. Mubaarak waan si ajaa'ibu bilbilli ishii himoo ishii hidhaadha bilbila ishii cufattee itti bari indooma ishiin durumayyuu namni hordofaa jiru bilbila ishii cufattee gaggoote bilbilli ishii cufaadha ani bilbila ishiin argadhu maatiin kallattii ittiin argatan hin beeku malee ani bilbila ishii argachuun dhabee durayyuu maatirraa fudhee na argaa bilbila ishii nan hordofaa jedheen hin ture bilbila ishii hidhattee himoo ishii hidhattee jirti namni awwalee ishii argachuu hin danda'u. Gastiin bal'isaa namoonni kumni dhibbi sadii kun sheer godha utuma nama biraa ta'eeti qaata duniyaa kana baxabbaxani wanni nama gubu du'aa miti intalli oromoo du'a sii beektu hin beeku jettee jechuudha intalli mana hojiitii baasaa turte dallaalittiin dhiiga intala oromoo dhossuu siitu nama gaddisiisa. Bayi kallattii reeffa nu barbaadinu kallattii reeffa barbaadna reeffuma shekka argannuu jennee turre eegannoon fala dhabamte isarratti furmaata nuu kaa'uu dhabde karuu isaan qaamanii dhoksanii citii qaban malee namichi wajjin haasaa jiran namichi waliin haasaa turte otoo namichi waliin hin haasayin eessaa fiddeetu kaleessa har'a bilbiltee akkaawuntii ergaa jettee eessaa fiddeetu birrii san dallaala sanirraa akkamitti fuutee erguu dandeessi nuun immoo maal jette namicha hin beeku namichi silkiin irraa cufatee jette galxii irratti. Amma akka gootanu janna kamina dubbiini isii bira jira warri fira sii taatan booddee gaafa mubaarak dantaa nama tokko qabaataan jiru ilaa diqqoo mubaarak waa sodaatee calume
Alitti kana viidiyoo sii jechuudha. Halkanii guyyaa warra viidiyoo baalee aliin jalaa bahu guutuutti kenninayyi akkasiin barbaadamtee dhiyaattu seeratti goona. Mubaarak hokkee kan jedhamtullee hin jirti bira. Salaamu alaikum. Maatiin micayyoo kanaas illee nu Waalaikum assalaam. Eessa shawaa keessa eessa nan beekan shawaa keessa. jalduudha. Jaldu. Shawaa keessa Ganda sariitii dhaanquu aanaa jaldu godinaan boo. godin gandi shilaa gandi micayyoon intala kanaatti dhalatte bakki micayyoon amma suuraa kuni gaalessa. Aanaa ganda gaalessaa aanaa አንዴ በአማርኛ አንዴ በኦሮምኛ እናገራለሁ። Oi kiyya hamboo karuu hamboo ijoollee jalduurree